Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsiin irratti nu hordoftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundattis nuuf qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti nu walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti jechuudha. Wanta nama faana bilbilaan haasofne yookiin ammoo namni nuuf bilbilee akkasuma nutis nama bilbilee nama wajjin bilbilaan haasofne jechuudha. Akkamitti riikoordi goone yookiin ammoo waan haasofne sana hunda isaa jechuudha. Waan namni nuun jedhee fi waan nuti namaan jennes waraabni akkamitti ol kaa'achuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Ergaa yeroo kana jedhu jechuudha. Haalli nuti ittiin waraabni murteessaa ol dhabuu danda'a jechuudha. Namoonni tokko tokko bilbila biraa fayyadamanii of bira kaa'anii rikoordii godhanii garuu sanii miti jechuudha. Otomaatikaalii bilbiluma keessan irratti jechuudha. Bilbiluma wajjin haasaa jirtan san irratti yeroo isin namaan faana haasa'uu eegaltan yookiin ammoo namaaf bilbiltanii yookiin ammoo namni isin bilbilee isin nama wajjin haasa'uu eegaltan jechuudha. Otomaatikaalii ofii isaatii banamee riikoordii isiniif godha jechuudha. Hanga sa'aatii isin barbaadanii yeroo dheeraa haasofitanii yeroo gabaabaa haasofitanii waraabee ol isiniif kaa'a. Isin yoo barbaadan deebitanii jechuudha dhageeffachuu dandeettu jechuudha. Kana kan waraabu sa'aatii wajjin guyyaa wajjin yeroo isin itti haasoftan san jechuudha. Yeroo isin itti haasoftan sanatti haasaa eegaltan san irraa isiniif waraabuu eegala jechuudha. Sa'aatii wajjin waan hunda wajjin jechuudha. Akka fakkeenyaaf wanni kun akka ragaattis isin fayyadamuu danda'a. Yookiin ammoo jechuudha homa biraatiif akkanumatti waraabdanii kaa'attanii booda deebitanii waan san dhageeffachuu fa'aa dandeettanii jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Haala kanatti fakkeenyaaf kan inni isin tajaajilu jechuudha. Namoonni kana waan kanaa fi kana achitti itti fayyadamtanillee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo kana jedhu waan hammeenyaa yookiin ammoo waan garaagaraa akka hin taane fayyadamtanii sagalee namaa akka hin taane godhu osoo hin ta'in waan isin barbaachisuuf akka fayyadamtaniif jechuudha. Tole egaa hordoftoota jechuudha gaafii kanarraa namni gaafatanis jirtu. Gaafii kana viidiyoo kana keessatti ni argattu itti dhiyaadhaa sirriitti daawwadhaa sin jedha. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsiin haaraa dhufan barnoonni keenya sirrii chaanal keenya sabskiraayib godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan laayik godhaa hiriyoottan keessaniif qoodaa sin jedha. Gaafii fi yaada qabdan kooment irratti nuuf katabaa. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Appilikeeshina isin barbaachisa. Appilikeeshina kana eessa argattu? Pileestoorii irraa argattu jechuudha. Pileestoorii keessan haala kanatti fakkeenyaaf pileestoorii irra ni galtu. Appilikeeshin isa kanaa jechuudha. Erga pileestoorii keessa irra galtanii booda maqaa appilikeeshina kana isa kana sarchii gootu jechuudha. Call recorder cube ACR kan jedhu kana sarchii gootu jechuudha. Erga sarchii gootanii xumurtanii gad buuftanii booda maal gootu fuula iskiriina mobaayila keessanii irratti gad isiniif bu'aa jechuudha. Haala kana fakkaata jechuudha. Cube ACR kana jechuudha. Haala kana isa kana fakkaata. Maal gootu al tokko ofirratti ni cuqaaftu. Sana booda erga haala kanatti al tokko ofirratti cuqaaftanii booda jechuudha. Next gootu jechuudha. Asirratti jechuudha. Ajaja afran tokko isiniif kenna jechuudha. Istoorejii maayikiroofoonii fi foon akkasuma jechuudha kontaaktisii isiniif kenna jechuudha. Kana hunda oon godhuudhaaf jala kana al tokko asirratti ni cuqaaftu. Sana booda maal gootu while using the app iddoo yerootti al tokkoof deebitanii kilikni gootu. Sana booda maal gootu allow asini gartu allow gootu. Ammas deebitanii steepii lammaffaa poonii allow godhuudhaaf allow ni gootu. Sana booda jechuudha storage allow ni gootu. Tole haala kanatti isaan afranuu allow gootanii xumurtu jechuudha. Erga allow gootanii booda maal gootu asirratti ammallee maal gootu enable app connector iddoo irratti al tokkoof kilikni gootu. Tole sana booda haala kanatti fuula kana isiniif bana. Fuula kanarratti ammoo maal gootu as jechuudha. Install apps iddoo irratti al tokkoof deebitanii kilikni gootu. Sana booda haala kanatti fuula kana isiniif fida jechuudha. Asirratti app call record jedha. Asirratti ammoo cube RC app concert jedha jechuudha. Connector jedha. Asirratti kilikni gootu. Sana booda deebitanii maal gootu filannoo lama isiniif fida jechuudha. Filannoo lamaan kana keessa filannoo lamaan kana keessa jechuudha. Isa gubbaa kana filattu jechuudha. Inni kajaraa kun jechuudha gabaabsee isiniif riikoordii danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti maal jedhannu cube CR app connector
shoortii katii jedha. Karaa gabaabaan fakkeenyaa fi shoortii katiidhaan kan isin tajaajilu yoo barbaaddan lachuu oon godhuu dandeettu. Ani ammaaf isa kana oon godhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Erga al tokkoof ofii kanarratti yookiin ammoo mallattoo cufaa kanarratti kilik gootanii booda maal gootu as deebitanii gadii kanarratti halluu iddoo jedhu ni argattu. Al tokkoof tole sana booda jechuudha maal gootu asirratti haala kanaan isiniif dhufa gootiif iddoo kilik ni gootu. Sana booda deebitanii maal gootu halluu ni gootu. Sana booda asirratti jechuudha fuula kanarratti lookeeshina yookiin ammoo naannoo isin jiraatan sana jechuudha agarsiisuudhaaf yookiin ammoo jechuudha aappii kanaan yeroo nama wajjin haasoytan iddoo isaa akka isin agarsiisu maal gootu yoo barbaadanis gootu yoo hin barbaanne ammoo no taankis jettuun jechuudha. Fakkeenyaaf kan ammoo yesiidhaani sana booda maal gootu while using app iddootti al tokkoof deebitanii kilik ni gootu. Tole sana booda haala kanatti fuula kana isiniif fidaa jechuudha. Egaa fuula kana haala kanatti isiniif fidee maal gootu as gubbaa kanarra mallattoo X irratti kilik ni gootu jechuudha. Erga achirratti kilik gootanii xumurtanii duubatti gara duubaatti al tokkoof haala kanatti isin deebisa. Isteeppii itti aanutti jechuudha. Erga haala kanatti isin deebisee booda maal gootu fuula kanarratti haala kanaan isiniif fida jechuudha. Akkuma isin agartan jechuudha. Naannoo kanarratti jechuudha. Foon, WhatsApp, akkasuma WhatsApp, bootiin, Telegram, Facebook fi Imoodha. Inni kunniin jechuudha sooshaal miidiyaa yookiin ammoo sooshaala isin bilbila keessan irratti namaan itti waliin qunnamtan yookiin ammoo bilbilaan nama wajjin haasa'uudhaan itti fayyadamtanidha jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan irratti kilik ni gootu. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee waan WhatsApp fayyadamuuf WhatsApp irratti kilik ni godha. Tole sana booda WhatsApp kiyya haala kanatti fuula WhatsApp kiyya naaf banaa jechuudha. Erga fuula WhatsApp kiyya naaf bane yoo barbaade duubatti deebi'a yoo barbaade asirraan ilmaaf bilbiluu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf duubatti deebi'a. Tole erga haala kanatti duubatti deebi'e nama wajjin bilbilaan hin haasoyne haala kanatti iddoo duwwaa naaf fidaa jechuudha. Erga haala kanatti xumure jechuudha. Amma asirratti waan isin hubachuu qabdan waan kana raawwattanii yookiin ammoo oon gootanii tajaajilaaf qopheessitanii jirtanii jechuudha. Akka inni isin tajaajiluuf qopheessanii jirtanii jechuudha. Namaan ittiin walii bilbiluu fi qofatu isin hafaa jechuudha. Tole maal gootu fakkeenyaaf nam tokko bilbilee yookiin ammoo bilbila asirratti bilbilee kiyya kanarratti bilbilee isinitti agarsiisaa jechuudha. Obsaan eegaa. Bilbila asirratti bilbilee isinitti agarsiisaa kun akkuma isin agartan jechuudha. Bilbila asirratti bilbilee jira. Erga bilbilee booda maal godha bilbila kana mee ni kaasa. Halloo salaamu alaikum. Tole hangana jedhee jira jechuudha. Isinitti agarsiisa gara appilikeeshinaa deeme. Asirrattuu arguu ni dandeessu jechuudha. Akkuma gubbaa kanarratti agartan mallattoon sun kun waraabuutti jirti jechuudha. Haala kanatti sosochaatii jechuudha iddoo kanarra. Waraabuu fi waraabuu dhabuus achiinis waraabamaa jiraachuu dhabuus achiinis ni beektu jechuudha. Ani kallattiidhaan sagalee kana waraabamuu dhabuus deemee isinitti agarsiisaa jechuudha. Tole mee appilikeeshinii sanarra gallee haa ilaallu. Aappii irratti al tokko kilik ni gootu. Sana booda maal gootu yeroo jalqabaatiif gootitti iddoo yeroonti yoo isin gaafate harkatti gootitti jettanii haala kanatti isiniif banamaa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo asirratti jechuudha. Abdii Umar jedha kan amma bilbila wajjin haasa jechuudha. Febraarii guyyaa gaafa torbaati. Mandeedha guyyaan wiixata yookiin ammoo isinna jechuudha. Ni agartu mandee gaafa guyyaa torba ji'a lammaffaa 2022 jechuudha. Kana jechuun wiixata guyyaa torbatti ji'a lammaffaa 2022 jechuudha. Sana booda jechuudha maal gootu kun asirratti namni isin waliin bilbiltanii yookiin ammoo bilbilaa wajjin haasoytan isa kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan amma irratti bilbilee yookiin ammoo asirratti bilbilee isinitti agarsiisa kanaa jechuudha. Asirratti al tokkoof dhageeffachuudhaaf ni cuqaaftu. Sana booda asirratti kilik gootu. Tole akkuma isin agartan jechuudha. Haala kanatti naaf waraabamee jira jechuudha. Dhageeffadhaa.
السلام عليكم. hayyee haala kanatti waraabdanii yookiin ammoo sagalee nama wajjin haasoftan yookiin ammoo bilbilaan nama faana haasoftan haala kanatti waraabdanii ol kaa'uu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Viidiyoo kanarraa akka gammadan abdii qaba. Viidiyoo kanatti daawwadhaa akkasumas hiriyoota keessanis qooda gaaffii fi yaada qabdan koomantii irratti nuuf katabaa jedha. Hanga barnoota biraatiin wal geenyutti